anaan har'a na dabbaraadha. Siinsi dabbaraan jiru. Naanis na dabbaraara roo. Har'a garuu maaf si dabbare? Anoon beeku tumaan birii baay'ee fa'a. Birii baay'ee makan jedhame fa'aatuun argadhe. Mee dhugaa Waaqayyoo jedhe birii wayii si barbaachisaa? Biriin qabdu anaan birii na barbaachisaa jira. Birii yee qaba galgala waan ittiin cabbasu. Keessumarraa walakkaa naa kenni galgaloo walagarraa mana keenya mana dhugaatii mana dhaqeetti. Sin sabda ta'u toonaan deebisu mudii qabatte. Dhugaa Waaqayyoo siin deebisa. Sii garuu baroo yaanoo eessa shita? Ganama mana farsoonoshaa galgalammoo mana dhaqeetti. Atoo eessa shita? Gaanni ribarraa koo bushuree wajjiniin oola. Galgalammoo shaarungee wajjiniin oola. Ati isa dubartii qaqayyartu yoomuu madhiista? Talaqee dhiissan dhiisa. Si malaaku. Keeme lojoo alala manni ni bireetti duufetta. Nama wayii dhufaara biriin ullaatanii. Kottu mee lamaan kee? Kottu lammaan kee. Ni wayyaa qayyiin kun mucaa abbaa wandeedha. Na wannan ba shi riset. Maaltu akka paasaa bulluqanii siinsi godha? Nu amtan garu siinsi beekan. Anamoo feekii dhiiraa. Kuna sagana sabira. Eessatti na beektati moo anaan? Ati sadeen gadda mana shaawar keessattu daana gibni. Yoomi nagi? Kee mistira ba'een baasa. Dhuguma dhaa mistira wayii baastaati. Tole beesin maamiluu barbaadan. Maame waan jiru shaaggate. Shaaggate. Kiisii maali shaaggataadha? Atuu shaaggataadha. Meesinu nurraa fagoon jirtani. Maaladha inni jaldeessu kuni. Rabsiinaatii deemaa nurra. Sila akkasin jettu gaafa karaarraa qabdee nu waamte. Tubboon deemna hojii dhabdoota kana biraa maal nu dhaabbitu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Bagayyaana faasigaa geessan. Omoonda bagayyaana faasigaa tiini singe. Bagayyaana faasigaa geessan.